meeshaalee muuziqaa maal faa beektu mee? Isii gareen deebisa, gareen natti tola. Eshi. Suni maa inni? Ittaanee kan jiru? Kunoo? Sunoo ishi? Dibbee. Egaa abboonni keenya meeshaa yookaan meeshaa muuziqaa maaliif fayyadaman yoo jettanii ittiin wal kakaasu jechuudha. Yoo gulala du'aa sana kan haamilee dhabee duubaafu kan dadhabu ittiin matsaanqoo rukkutaa inni kaan kiraara rukkutaa inni kaan sirbaa fi kamittiin duuba deebita jabaadhu maal jecha ittiin wal kakaasanii jechuudha. Ittiin wal onnachiisan. Onnachiiftoota. Yeroo sana artistoonni kun yookaan namoonni muuziqaa taphatan namoonni sirbanii onnachiiftoota jechuudha. Onnachiiftoota loltoota 120 Eshi kanaaf meeshaan kun osoo hin jiraanne namni onneen argatu namni onneen qabne immoo lolee ni waraana. Yoo waraanu jechuudha. Kanaaf faayidaa guddaa qaba meeshaan kun. Kuni maa inni mee jaran eenyu beeka? Kaartaa ishee biraa nama yaalu. Iddoo itti lolli gaggeeffame. Sirriidha argatteetti ishiin. Otoo mooraalii naaf kennitan gaariidha ishiif takka. Bakki kuni dirree itti waraanni gaggeeffame jechuudha. Egaa kaabni Itoophiyaa keessumaa naannoo Amaaraa fi Tigraay bu'aa bayii hedduu qaba. Baay'ee bu'aa hedduu qaba. Bakka kanatti kan argannu loltoota Itoophiyaa arganna. Bakka sanatti loltoota Xaaliyaanii arganna jechuudha. Loltoonni Itoophiyaa nama 120 fi jeneraaloota waraanaa 12. Loltoonni Xaaliyaanii garuu jeneraaloota 6 jechuudha. Jeneraaloota waraanaa 12 Itoophiyaa keessaa yoo gulala du'aa sana kan dirree waraanaa irratti wareegame jeneraala tokko qofa ture. Innis eenyunni mee? Fitaraarii Gabayyoo Gaboo Gurmuudha jechuudha. Isaan argateera inni deebiseera. Fitaraarii Gabayyoo Gaboo Gurmuutu bakka sanatti wareegame. Loltuurraa wattadaroota garaagaraa irraa yookaan loltoota garaagaraa irraati namni hedduun wareegameera. Garuu hooggantoota waraanaa keessaa hooggansa tokko qofaatu bakka sanatti wareegame jechuudha. Xaaliyaanii irraa loltoota yookaan hooggantoota waraanaa 6 irraa 4 achitti ajjeefamanii tokko booji'amee ture eeguu sanatti. Nichi booji'amee sun eenyu yoo jettan jeneraal Albertoonii jedhama. 6 jira keessaa gaafa 4 ajjeefamanii tokko booji'amu meeqa tafa? Inni immoo eenyu yoo jettan jeneraal Baareteerii jedhama jechuudha. Argitanii mii kun? Warra bifa bunaa qaban kana. Warri bifa bunaa qaban kun loltoota Itoophiyaati. Warri bifa keelloo qaban sunoo loltoota Xaaliyaaniiti jechuudha. Kun walumaa galatti dirree waraanaati. Bakka itti lolli gaggeeffame, bakka boonni keenya aarsaa kaffalan, aarsaa lubbuu kaffalanii injifannoo Adwaa argamsiisanii jechuudha. Keessumaa bakki addaa Mindibdaab jedhamtu sun, Mindibdaab bakki jedhamtu sun bakka loltoonni hedduun aarsaa kaffalan lolli cimaan kan gaggeeffame. Gara loltoonni Xaaliyaanii 6 achitti wareegamanii nurraatii Fitaraarii Gabayyoo Gabuun aarsaa ta'anii bakka sanatti nama 3,500 yookaan loltoota Xaaliyaanii 3,500 bakka sanatti booji'uu dandeenyeerra. Kanaaf bakki kun walii galatti abboonni keenyi dirree kana fakkaatu yookaan bu'aa bayii kana fakkaatu irratti miila isaanii duwwaa deemanii injifannoo argamsiisanii isinoo dhaloonni kun kanarraa maal hubattanii gara fuulduraas biyya keessaniif maal buusuu dandeessu? Itti gaafatamummaa nutti kennan sanas nu immoo gahee isaan nutti kennan bahachuu qabna. Guddannee cimnee biyya kana bulchuu qabna. Haamileen kennitaniifi? Eshi nama biraa
Ani biyya koo kan hin tajaajilu barbaadu karaa barumsa kootiin doktara ta'ee namoota biyya keenya keessatti dhukkubsatanii fi gargaarsa gochuufan barbaada. Haamileen hin maluufi? Ashi nama biraa? Abbootiin keenya wareegama lubbuu nu kaffalan nuti garuu barumsaanii cimnee biyya keenya guddisuu keenya. Ashi haamileen hin kennuuf nuyi? Nam tokko dhuma. Abboonni keessan maal akkasinii godhan? Isinoo maal akka Itoophiyaaf gootan? Nama naaf kaasu? Nam lama bichaan barbaada carraa takka. Abbootiin keenya yeroo duraanii lola xaaliyaanii duukaa lolanii injifatan. Ani immoo kanan biyya kootiif godhu kanan Itoophiyaaf godhu barbaadu karaa barumsa kootii guddadhee teekinooloojii ammaa kana seeraan babal'isee akka mataa kootti seeraan babal'isee biyya koo guddisuun barbaada beeksisuun barbaada. Haamileen hin maluufi? Abbootiin keenya weerara biyya alaa yookiin diinaarraa akka bilisa ta'anii yeroo ammaatti jiran nu taasisaniiru. Isaanis baay'ee galatooma jechuun barbaada. Ani immoo fuulduratti biyya koof barumsa kootiin teekinooloojii ammaa kanas kan amma jirurraa ol guddisee yookiin fooyyessee biyya kootiif waan guddaa buusuun barbaada. Hayyee gaariidha. Isin hundi keessaniyyuu akkuma abboota keessanii barumsa keessaniin cimtanii teekinooloojii garaagaraa amma biyya kana keessa jiru caalmatti fooyyessitanii biyya Itoophiyaa jedhamtu kana caalmaan akka isheen guddattu taasisuuf gahee keessan baachuuf qophiidha jechuudha. Kanaaf haamileefis kenname takka abboota keenya injifannoo kana fidaniifis takka hammee egaa amma kutaa nuti seenaa jirru kuni kutaa yookaan gahee dubartootaa ibsu. Kolidariin kun kolidarii dubartootaa jedhama. Sababiin kolidarii dubartootaa jedhameef gahee shamarranii yookaan dubartootaa yaadachuuf maqaa moggaafame. Dubartoonni Itoophiyaa akkuma gootota Itoophiyaa yookaan akkuma dhiirota Itoophiyaa biyya isaaniif gahee guddaa bahataniirani. Dhiirota qofa osoo hin taane shamarranis yookaan dubartoonnis lolaniirani jechuudha. Namni osoo nyaatiin waraana. Kanaaf shamarran gaafa nyaata nama 120 qopheessan sanuu bakka meeshaan ammayyaa hin jirretti bakka baaburri hin jirretti harka isaaniitiin daakuun yaadaniitu nama 120 daakanii nyaachisu. Innaa dubartoonni yookaan shamarran yogguu sana akka kanatti illee biyya isaaniif aarsaa kaffalaniiran. As bakka kanatti immoo gaafa gootonni daandii deeman gaafa isaan nyaata kennaniifi gaafa isaan humna ta'aniifi bishaan kennaniifi gaafa isaan waraanan nitti mul'atami kun gaafa isaan goraadee qabatanii dibbee qabatanii gaafa isaan waraanan gaafa isaan dooktara ta'anii hakiima ta'anii warroon qawween rukutaman warreen dhukkubsatan warra meeshaan dhahaman gaafa isaan kunuunsan gaafa isaan aannan kennaniifi gaafa isaan qoricha kennaniifi gaafa isaan hoogganan Iteegee Xaayituun akkuma isiniif kaasuuf yaale burqaa bishaanii xaaliyaanota irraa cufsiisuun gaafa xaaliyaanonni bishaan eebootanii akka isaan bakka sana gadhiisan taasisan gahee guddaa baatanii ganii jechuudha. Kanaaf gaheen dubartootaa nyaata qopheessuu qofaa ture? Maal ture gaheen dubartootaa? Waraanuu, hakiima ta'anii tajaajiluu, ogeessa fayyaa ta'anii tajaajiluu, hoogganuu. Kanaaf dubartoonni Itoophiyaa injifannoo Adwaatiif biyya isaaniif gahee olaanaa qabanii jechuudha. Kanaaf haamileen dubartoota Itoophiyaaf hin malu. Egaa bakka kanatti immoo kan argattan sirna uffannaa hoogganaa waraanaati. Hoogganaa waraanaa tokko uffata kana fakkaatu uffatee waraanaa yookaan lolaa lolchiisaa ture jechuudha yogguu sanatti. Nama sodaachisu? Xaaliyaaniin gaafa kan argitu duubaan kuftii jechuudha. Oduma waraanni hin gaggeeffamiin duubaan kuftii jechuudha. Kabraa bakka kanatti kan argattu koorichaa yookaan meeshaa fardaa abboonni keenya yogguu sana fayyadaman gilaasa, koorichaa, alangaa,
luugama yogguu sanatti abboonni keenya fardeen duulan miti baay'een isaanii gaafa ittiin farda fe'atanii deeman kanaan fe'atanii deeman jechuudha gogaa jaldeessaarraa kan hojjetan keessumaa Oromiyaa keessatti kan beekamu nu beektu argitanii beektamii kan gogaa jaldeessaarraa kan hojjetame gogaa qeerransaarraa gogaa leencaarraa abboonni keenya yogguu sana uffatanii nama sodaachisu diinni bakka gaafa kan argu hin dhaabbatu jechuudha fuuldura kabira suuraawwan yeroo sana kan actual photo yogguu dola Adwaa sana suuraa yogguu sana kaafaman isaan sirrii argitanii abboonni keenya uffata adii uffatanii gaafa isaan duulan seenaa keessatti uummata Itoophiyaan ala namni uffata adii uffatee waraana deemu hin jiru maaliif uffata adii uffatanii waraana deemuun tokkoffaa akkati salphamatti argamtu diinatti akkati salphumatti ifatti baatu ni taasisa kanaaf abboonni keenya haalli uffannaa biraa waan hin jirreef jirbii irraati tolfatanii gaabii faa naxalaa maal uffatanii miilla isaanii duwwaa gaafa isaan deeman waraanatti suuraan kun suuraa sirrii yogguu sanaati jechuudha nama gaddisiisanii agartuu yoo danda'e warreen fardeeniin deemanillee miilla duwwaa isinitti mul'ata miilla isaanii duwwaa duulanii kan miilla duwwaa deeman jennu callisnee kaasnee otoo hin taane ragaa wajjin jechuudha ragaa wagguu sana jira wajjin gaafa laaltan isa sirriidha jechuudha asitti kunoo naannaa Somaalee Harargee gara Affaar gara baha biyya kanaa baha Itoophiyaa uummattoota baha Itoophiyaa asitti argattan jechuudha injifannoo uummata Itoophiyaa maraatti waan jedhamuuf kanaaf jechuudha suuraan ni ibsa ragaan ni ibsa lafumaa ka'amee amma yogguu tokko akka saba tokkotti fakkeessanii yogguu taasifamtu jira jechuudha suni seenaa sobaati seenaan dhugaan seenaa isin har'a muuzeemii yaadannoo Adwaa yookaan godaambaa Adwaa keessatti laaltan kanaa jechuudha. Ijoollee qophii Itoophiyaa torbeewwan sadan darbaniif godambaa yaadannoo Adawaa keessatti argamuudhaan wantoota as keessatti jiran isin daawwachiisuudhaan akka irraa barattanii fi akka waas irraa hubachaa turtan ni abdanna jechuudha. Nutis qophii Itoophiyaa godambaa yaadannoo Adawaa keessatti argamuudhaan isin biraan gahaa turreegaa xumurreetii jirra jechuudha. Torban qophii Itoophiyaa mata duree birootiin agaa walitti deebinutti torban gaarii.